السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون جرتو المال رموك أقالي وني في جاري ون إدل الدنيا رتر قمتني بجنا جات هاتني ربي ساعتي تنا إسنجي جرا الشمار كفونه وبليان كيا ندي كيسنو بجنا جانا أقطع نسين جرا نجا كوتي الحمد لله قالت ربي أن تموتو بيرا ورتموتو بفماتي تاتن هدو تكجلتو ما سنين جرا ورجنا حارا وجرتشانا لكيا إفتن كوتانا تدبلما ماتي كي يتا سبسكرايب لايك gochuun natti dabalamaa isiniin jedha warri maatii kiyya taatan ammoo laayik yeroo hundaa ta'aa isiniin jedha qaqqaaliiwwanii fi gaggaariiwwan walaa jajjabeessinu bilis waagatii ittiin kafallu warri maatii taatan waliif haa ilaallu walaa jajjabeessinu wal bira haa dhaabannu laayik waliif haa goonu keessattuu warri yuutuubara taatanii yuutuubii qabdan jechuudha waltuffachuu irra osoo waliif laallee waliif gaachana taanee waliif dhaabannee gaariidha jedhee yaadaan akka kiyyatti hanga ta'e tokko viidiyoo waliif ilaallee yoo laayikii waliif goone bareeda namni waa Facebook irratti naaf share godhi yookiin namatti na ergi jedheen jiru laayikii yoo walii goone bareeda isiniin jira warra immoo haaraa gara chaanaala kiyyaa dhuftan kootaa natti dabalamaa maatii kiyya ta'aa isiniin jira subscribe gochuun gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti gaafadhaa video kiyya kaduraa keessa deemaa ilaala achi keessa yoo wanta isiniif ta'u argitanii jettan gaafii na gaafadhaa isiniin jedha isiniif deebisa akkuma beekamu tanaan dura oduu durii calqabnee turre kutaa 12 irratti dhaabne guyyaa lamaaf ammoo hin dalannee waan biraa dalage har'a ammoo oduu duriitiif wajjin ilaala jechuudha kutaa 13ffaa illeettii fi qocaadha mata dureen kiyya ka oduu qocaa fi illeettiin osoo wajjin jiraachaa turanii guyyaa keessa gaafa tokko wal dorgommii fiigichaa waamamanii kunuunfamuu fi wal dorgommicha adeemsisuuf qophaa'anii yeroo dorgommii godhuu fi jedhani illeettiin akkas jette ani ishee kana waliinan dorgoma osoo xiqqoo hin turin kuttee bira darba jettee tuffiidhaan yeroo dorgommii calqabe illeettii fiiddee dabartee dura baatee karaa walakkaa geessee yeroo of duuba ilaaltu qocaan fagoo jirti yeroo kana boqadha jettee muka jala osoo ciiftuu qocaan dorgommii ishee darbitee kuttee darbitee tokkoffaa baatee jedhama. Kanaafuu of tuulummaan nama biraas waan tokko gochuu hin danda'u. Ana qofatu danda'a jechuun hanqina akkanaa nama gaha jedhama. Obboleeyyan tiyyaa oduun tiyya gabaabduudha. Somatti xumuramte jechuudha. Yeroo qocaa fi illeettiin wal dorgommii godhani akkuma beekamu qocaan dayyuuseedha hin mukufti suuta deemti daftee hin deemtu jechuudha hin shirristi lafarra shirristi illeettiin ammoo akkuma beekamu humna jabaa qabdi hin fiiddi fiigichatti kaatee yennaan inni wanti ishii fardillee makiinaan illee illeetti hin qabu baay'ee dandeetti jechuudha fiigicha garuu anatu beekaan maal goote karaa irratti duubatti isii hambiftee qocaa tuffattee qocaan tolodoma isii asii takka lama jettu ani fiigee bira darba haga isiin dhuftee natti dhiyaatutti hin boqadha jettee muka jala gortee achumaan naftee qocaan bira darbite sila kanaafuu anatu ebaluu ol beekaa anatu ebaluu nama tokko ol beeka jechuun hin taatu namni kamiyyuu akkuma mataa ofiitiifitti buluutu barbaachisaadha nama tuffachuu irra ani eenyu jedhanii of madaaluudha ani nama akkamiitii jedhanii yoo of laalan yoo of beekan kana maallee beekan jechuudha nama tuffachuu irra dura of madaaluutu caalaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa asirraa barumsa argattan jedheetiin abdii qaba wal tuffachuun gaarii miti wal kabajuutu caalaa xiqqaanis guddateetiin bakka guddaa gahee hin gahaa jechuudha guddaanis akka guddate sun ammoo xiqqaatee bakka xiqqaa sanitti deebi'uu waan danda'uu fi wal tuffachuu irra wal kabajuutu caalaa wal jibbuu irra wal jaalalatu caalaa anatu beekaa irra nama na caala beekutu jira jechuutu caalaa isiniin jedha obboleeyyan anatu beekaa kiyyana anatu ebaluu irra anatu abbaa qabeenyaati anatu ebaluu akkas hiyyeessa waan jechuun waan nama hin baastu jechuudha obboleeyyan tiyyaa maaliif
ka beekes wallaaluu danda'a, ka wallaales beekuu danda'a, ka dhabes argachuu danda'a, ka argates dhabuu danda'a, ka humna qabus humna dhabuu danda'a, ka humna dhabes humna argachuu danda'a. waan ta'eef wal tuffachuu irra wal kabajuu fi walii beekuu fi irra walii darbuutu caala jechuudha. Tuffii waan namaan gootu bakkeet akka nama hin oolchitu namaan galchitu gaaf tokko karaa irratti nama hambifti jedha obboleeyyan kiyya. Waan na dhageeffattaniif galatoomaadha. Asumatti xumuraa gorsi kiyya waan isin fudhatamu ta'ellee fudhadhaa yoo ammoo waan yookiin nan dogongorre yoo jiraate na sirreeffadhaa isiniin jedha obboleeyyuu kiyya. Kanaafuu waan na dhageessaniif galatoomaa ani tamuutu biidha. warri tamuutuuf maatii taatan hedduu takka galatooma originaa haaraa gara chaanaala kiyyaa dhuftan kootanatti dabalamaan maatii kiyya ta'a isiniin jedha. Waan beenurraa walitti haa himnu waa wallaalle wal haa gaafannu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Hagaa viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagatti naaf ta'a. Amaanillah.